Kafuudha ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi koo sinaa qaqqabu siniin jecha ani nagaa kiyyaan qabaa isinis akka nagaa qabdan abdii rabbarraa qaba dhaamsa xiqqoo qaba innis maalinni warra shamarraniitiif xiqqoo dhaamsa haga beekuma kiyyarraa dabarsuu barbaada yeroo ammaa kana irra caalan shamarran keenya biyya namaa jirraa irra caalaan keenya godda'amaa jirraa karaarratti afaa jirraa waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 xaarree harka duwwaatti afaa jirraa isaan irraa xiqqoo haga beekuma kiyyaa dhaamsa xiqqoo dabarsuu barbaade warri viidiyoo kiyyaa agartan yoo isinitti tole like subscribe share naaf gochuun hin dagatinaan isiniin jedha innis maalinni dhaamsi kiyyaa gizee ammaa kana irra caalan namoonni jechuudha irra caalan shamarran keenya abbaa manaa qabanii daa'ima qabanii of jijjiiruuf waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 mana namaa keessatti taqaaxalaatii jiranii kushina namaatitti shinti beeti namaatitti gubachaati jiranii waan hojjetan immoo ji'aan way mana ijaarrachuu way meeshaa bitachuu way lafa bitachuu way maal godhachuu namni hundumtuu karoora mataa ofii qaba isa saniif abbaa manaa ofii kan kaayyoof war mari'atanii yookaan immoo wal abdatanii wal biraa baasanitti erganii raawwatanii waan ergan sana osoo kaayyoo isaanii biran ga'in bakka biraatitti qabeenyi isaanii sun mancaati jira yookaan immoo waan sana godhanii ijaarratanii egaa waa barbaadan bitatanii raawwatanii uufatti hambisaatii gaafa ishiin galuudhaa kaate balbala duubanitti cufanii ani sin beeku ani ergaa ati deemteen kanan lafa bitadhe ergaati deemtee kan mana ijaarradhe jecha kan urufattafan hiriyoonni keenya obbolaan keenya hammana jedhameen beekamu guyyaa guyyaarran dabalaa deema guyyaarran waan hin taane dhaga'amaat jirra hedduu takka nama gaddisiisa ani akka namaatitti ani akka dubartii takkaatitti ani akka baqattuu biyya namaa takkaatitti ani akka kaayyoof biyyaa beetti hedduu takka natti dhaga'ama hunduma keenyayyuu waan nama qaqqabu hin beekan sinii galee kanaaf shamarran keenya please waanuma fedhe haa ta'u guutummaaf guututti waan qabdan hin ergina haga ta'e tokko of eeggannoo godha sinii galee gizee kana namni akka faashinaa san jechuudha faashinaa amma wayaa akkanaa dhufee wayaa akkanatti hodhisiifannaa wayaa akkanaa bitannaa waan akkasii akka faashinaatitti namni deemaa jira sinii galee kun immoo maxifoo guddaadha yaani boruuf iftaanitti har'a sinitti fakkaata malee warri dhiiratis har'a sitti fakkaata malee har'a uffattee deemta malee har'a nyaatta malee har'a akka barbaaddetu utaaltee bulta malee boru waan sirra ga'u hin beektu sii galee kaayyoof biyyaa baate waggaa 4 waggaa 5 ko kana jalabiyaa tanaani bar kan obboleettiin ta'e yookaan immoo haadha manaa kee of biraa si biraa deemte waggaa 4 kana uffatteeti kan hojjettu waggaa 4 ergaandoo caammaa uffatteeti kan kushina namaa keessa taaggalaati jirtu wayaa uffachuun iyyuu osoo qabdu jechuudha wayaa uffachuun iyyuu nama abbaa sanitti jechuudha birqiidha yoom uffadhee akka kanatti gadi ba'anoo yoom uffadhee akka kanatti anoo akka hiriyoota kiyyaatitti deema kan jedhu meeqata isin garuu yoo namni du'e warra du'aa namaa dhaxxanii sirna namaa dhaxxanii bakka hiriyoota kee wajjin yoo barbaadde raftee yoo barbaadde kaatee sii galee osuma hamma hojjechaatii oolte yeroo iraftii sana yeroo kilaasii ishii deemtee gacciistu kan ijoolleen balbala irratti ankaakkee ishii baannessa ati garuu yeroo barbaadde kaatee yeroo barbaadde hojjetteeti sii galee gaafa ishiin biyyaa galuudhaa kaatee qabeenya ishii sammaa gootee raawwatte ati dubartii biraa ol galche maali sunoo kan walii waadaa galtee kan walirraa dhaltanii wajjin waggaa meeqa turtanii adda si biraa baate hojiif si biraa baate ishii qabeenya ishii nyaatte kanan biraa maaltu si barbaachise maaliif waan akkanaa hojjettan har'a sitti fakkaata bar boru garuu ija lamaan hin boocha warri dhiiratis waan akkanaa warri dalagaati jirtan jechuudha osoo ishiin badii hojjette osoo ishiin waan barbaadde hojjette ati gorsuu qabda ati gaaddisa ta'uufii qabda ati dallaa ta'uufii qabda ati karaatti deeffachuu qabda malee
biyya namaatti akka kana taqaaxalaa waggaa meeqa taqaaxalaa gaafa iraftiidha kanaan booda jiruu kiyya jiraadha mana kiyya jiraadha hojii kiyya hojjetadhettee asii galtu ati gaafa balbala goraan itti cuftu maaltu sitti dhaga'ama odoo sababa kanaan duuteoo atoo maaltu sitti dhaga'ama osoo obboleetti kee taatee maaltu sitti dhaga'ama osoo mataa kee ta'ee maaltu sitti dhaga'ama ati xaartee haadha manaa keetti kennitee gaafa haati manaa kee manaa gadi si baastu maaltu sitti dhaga'ama ni jiraattaa. Maaf waan akkanaa namarratti raawwattu waanuma barbaade osoo ta'e maaf waan akkanaa irratti raawwattu ta'e immoo jijjiirrachuu barbaadde wal ta'uu diddan yaadanis waan fedheenis wal ta'uu diddan qabeenya ishiin dafqashii sinii galee dafqa mukeefi banuu kanan dhiise maaliif sagalee naan dhagamu dheeta akka kanatti dafqishii kun bishaanii miti bar burqaan nama keessa hin jiru dhiiga namaati akka kanatti xafaxafaa sitti kennite kan ishii san nyaattanii dhuddanii fixxanii homaan harkaa hin qabdu gaafa jettee diggaamee waggaa 4 waggaa 5 fixxee ammas waggaa 7 waggaa 8ffaas deebtu maaltu sinitti dhaga'ama. Siniifaa fuundura keessaniif shaggaa miti dhalaa dhalcha keessaniif bareedaa miti waan akkanaa hin dalaginaa warri dhiiratis waan fedhe hoo ta'e yoo adda ba'uu barbaaddan dafqashii sana kenniifitoo adda ba'a bakka dafqashii san kenniifitoo adda ba'a. Dafqashii awwaaltee ishii boochistee yaa waaqayyo wajji nyaatanii dhuddanii bar namni aare waaqa waamuun dhiisu yaa waaqayyo gaafa jette atis waan tokkorra gaafa geesse ishiinis waan tokkorra gaafa geeche sitti dhaga'ama bar gaabbii fi eegen immoo duuba olti gaafa sanoo sinitti dhaga'ama homaa sin hin godhu ammuma tana jechuudha ammuma tana waan akkanaatirraa of eegu haraniitii miti bar birrii kan fidan. Taa'aniiti miti bar birrii kan fidan asitti yoo asii birrii an argatanii galanse waanuma taa'anii fidan sinitti fakkaata dafqaniiti bar lammaffaa immoo warra achi birruma asii ji'aan jechuudha erga ishii si biraa baate ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 jettee lakkooftu teechee birrii ishii sitti ergite honkan immoo wayaallee keessaa bitatte honkan meeshaallee qoy meeshaan kun amma si'aatii qaba biyya kanatti yeroo meeshaan rakkasu qoy meeshaan akkanaa kun na barbaachisatte qarshii ji'a 1 qarshii ji'a 2 meeshaa bitachuu dandeechi ati garuu achi teechee qoxortaa sii gala ji'a 1 ji'a 2 ji'a 3 jettee lakkoofta gaafa birrii sitti ergite birrii sila han ji'a 2 anan ji'a ammanaa bichaa ergite han ji'a 2 han ji'a 3 han ji'a ammanaa immoo eessa dhaqe jettanii gaafa gaafattan dhugaa rabbii gurra kiyyaan dhaga'een gwaaddanyaa kiyya na bira jirtu waan akkana abbaan manaa akkana jedheenis sababa inni akkana jedheen hin dhuga ijoolleen haa akkam akkana siin jedhaman amnaan sababa sanii wallolan haga ammaa wallolanii jiran bareedaa miti jettiin qoxxorin namni rakkatee dhukkubsatee mana hakiimuu dhaqa jettiin qoxxorin hinde maali durikko deemanii correefaa haama yeroo haama deemanii abbaan manaa haamee hojjetee haadha manaaf daa'ima yaani danda'a. Har'a dubartiitu gara diigalee shinti beeti namaa keessa itti daffa'ama daa'imni waggaa 2 waggaa 3 hudduu keessa dhiita kaalchoodhaan oldhaa arrabsa qoshaasha jecha maal jechaani akka kanatti si danda'aati jirti. Ati immoo gaafa waan akkanaa kana daladdan sinitti hin dhaga'amu. Sinitti hin dhaga'amu namni hin dhukkubsatu waan bitatu waan godhatu ji'a waggaatti lakkooftan qarshii ji'a ammanaa bichaa argite qarshii ji'a ammanaa bichaa argite qarshiin ji'a ammanaa immoo eessa dhaqe jettanii gaafatti lakkooftan sinitti hin dhaga'amu deemtanii hojjettanii naaf abballaadha sin meeqa keessan kan bakka teessanitti manni kiraa sinii kaffalamu meeqa keessan hanqonqoo keessanitti sinitti asii sinitti ergamu meeqa keessan wayaa hudduu tuffatan kan sinitti kennamu in hojjettanii qaansiraa hojjettu haa ta'u yoo manni ijaaramu cidiillee ani waa baay'ee mataatti na dhagaamee dubbadhe dhugaa rabbi cidiillee jechuudha cidii ittiin bitamullee gazzaba santu irra eegama maa gazzaba cidii dadhabdaati qaansiraa hojjette gazzaba cidii dhoqqeetti godhanii dhoqqeen laaffisan isa dadhabda cidii bituu dadhabda yoo teessanii garuu maaltu isinii dhufu nanuma asiisan eeddanii jechuudha. Tana boru shulaa tana iftaa shululaatti jedhani. Innaa
bakkuma tokko teecha anuma nama tokko yoo eedde homaa siin godha atis hojjedhu haga dandeechisan maasumuun ta'in maa xiqqaan ta'in deemite hojjedhu atis xiqqaaf xiqqaa walitti dhuftu jabaa taati takkaaf takka walitti dhuftu lama taati waa tokko danda'uu dandeechaatis hojjedhu anuma ishii sana bichaa teechiin hin lakkaa'ini sii galee har'a wayaa gaarii uffattee maal jettee yoo deemte boru wayaan sunis immoo fa'a. Iftaan garuu waan ittiin godhattu hin qabdu gaafa sun sirraa citte jechuudha. Har'a ciccittuu sana erbattee waan tokko waan boru fuulduratti siif ta'u hojjechuu uummachuu dandeessa. Waan sanitti hirkatta boru. Har'a yoo nyaatte sa'aatii 24 nyaatte borummoo qursii dhabda. Isa san godhuuf waan boru umurii kee nyaattu uummachuu qabda guyyaa tokko nyaattee har'a hoggaa of dandeettu hoggaa ofirra jirtu kan gaafa of dadhabdee gaafa humni namaa gaduma deemaa jira gaafa of dadhabdee sana immoo guyyaatti waan nyaattu dhabda. Kanaaf hundi keessanuu hundi keenyayyuu wal maddii dhaabbachuu wal gargaaruudhaa malee tokko akkanan ishii godhaa siin akkan ishii baddalaa akkanan baddala jette homaa bu'aa siif hin qabu. Har'a sitti fakkaata. Har'a 100 takka 200 irraa furatte har'a mana kilaasii takka ijaaramte irraa furatte kaadde boru garuu ishii yoo garaa ishii qulqulluu osoo daba sirratti hin hojjetin ati daba irratti hojjette ani isaa olii argachuu dandeechi. Ati immoo ishii gurgurteet kadhaa deemta boruuf iftaan. Gaafa sansin lamaanuu wal agartan. Kanaaf please warri dhiiratis waan akkanaatirraa of eega. Shamarran keenyas hundumaa waan akkanaa jettanii to'i bakka gowwummaan tokkorraa tokko barachuu qabu. Yoo birrii ergitan haga ta'e takka. Haga waan gabaatti illee shunkurtii ittiin gurgurattu. Biyya namaa hoggaa meeqa jiraatta. Waanuma xiqqoo jechuudha. Waan ittiin galtee biyya keetti hojjetattu of harkatti qabachuu dandeecha. Odoo lolaan hin ta'in jaalalaan. Birrii hoggaa argitan qo'amma birrii rakasee jedhiin waan jettuu waan baay'ee qabda. Qo'amma birrii rakasee doolaarri xiqqoo qannasee xiqqoo ture ji'a 2 ji'a 3 boodan ergedha yeroon akkasuma deema. Sii galee onkan immoo amma akkana ta'e jedha. Sababni guute yoo sababatti isin garuu ji'aan fudhattaniitu asmaachitti ergitanii isaan akka dullatti nama horii elmatu san ta'anis hin elmatanii jechuudha. Isaanis amala balleessitanii jechuudha. Isin yoo birrii ji'aanitti erguu baattan dhiirri ni hojjeta. Wanni hin hojjenneef hin jiru. Gaafa waan fuudhu dhabe, gaafa sirna namaa waan kaffaluu dhabe, dhaqee waamanii gaafa kaffaluu dhabe ka'eet hojjeta. Bakka seeneet hojjeta. Qaansiraallee dhagaallee habaatu deemeet hojjeta. Yoo ati immoo ji'aan jechuudha. Waan jumaan ji'a har'aatti qarshii fudhataa ji'a har'aatti ergite, ji'a iftaanittis argatte itti ergite, kiisii isaa keessa birriin guutee jira. Maaliif ka'ee hojjeta? Inni waanuma nuuroon isaa sanumatti fakkaata. Waanuma akkasitti birriin isa kiisa isaa keessa guutee jiru. Isin garuu birrii yoo itti erguu baattan ka'eet hojjeta. Tokkoffaa isinis badii qabdan. Gazzaba maantikii jettee birrii qo'ishoonni xiqquma waan sababa tokko si taase ishee amma kaa fudhadhee tana honkan ijoollee raafaa gaaddanyoota keessan haga birriin damooza keessanii kan ga'u gaaddanyoota keessan raafuutanii argitanii fi barra. Joonni xiqqoo waanuma xiqqoo sanitti irra dabarsi si'aatii san irra dabarsi hoggaa rakkate deemite hojjeta innis. Kanaaf please of eeggannoo godha booda bo'uun homaan godhu. Biyya namaatti hoggaa 10 hoggaa 20 fagga'uun homaa namaan godhu. Hundumtuuyyuu of eega tokkorraa tokko barachuu qaba. Bakka tokkorraa tokko barachuu qaba. Amma oo akkasitti nyaatamtee maal jettee niitiin biraa fuudhe boruuf iftaan gaafa bakka seenu dhabe immoo gaafa ati si harkatti argee suma jalatti miilatti kufee suma galfata kuni beekamaadha. Maaliif daa'ima walirraa qabdan ka. Daa'ima walirraa qabdanii wajjin jiraattanii kan hoggaa jaalalaa wajjin jiraattan sitti gadi fuudha. Dubartiin gowwaadha miti kana. Gowwaadha barnuti. Annaa gaafa ati an dur wajjin dabarsitanii maaloo ani nan dogongore maaloo naa godhi maalidha ishee akkanan ta'e kasan ta'e akalee karaarra na qabe akalee takkana na godhe ana takkas gooti saniifan akkana ta'e bakkinni seeni wanni sitti watu waan hin jiru.
sitti deebi'uudha jechuudha. Ammas gaafa sitti deebi'ee si godheetuma achuma si godha malee namni akkanaa hin hojjetatu. Kanaaf piliis of eeggannoo godhaa hundumti keessanuyyuu hundumti keenyayyuu jechuudha. Of eegaa bakka. Ilaa biyya kanatti hojiin odoo nama hin dadhabsiisne ho'a kan nu ajjeesatee jiru. Ho'a kan inkulaalitii keenya fixaatee jiru. As keessatti taqaaxxalaatii jira. Gaafa namni tokko akkas jedhu abalummaatti tole muqatii kanaan akkana nu godhaatii jiru. Moo jaalatanii guyyaa takka kan guyyaa lama guyyaa takka dhufanii too'ee anaas hojjechuu hin dandeenye meeqatu jira. Kanaaf piliis yoo dhukkubsatte yoo maal jette namni maasii godhu hin jiru. Hundi keessanuu hamma ta'e tokko sumni isaa taatu jabaa isaa ta'u of harkatti qabadhaa. Of hin gatinaa. Of duuba garagara boruu waan akkana ta'e yoo jedha. Kanaaf gowwummaan tokkorraa tokko barachuu qabu. Kanaafuu walirraa barachuu qabna. Yoo isinitti tole viidiyoo kiyya like, subscribe, share naaf godha. Koomentii jalatti immoo waan jettan naa barreessaa. Isinin jedha naaf galatooma. Hundumti keenya yoo haga beennu gorsa walii dabarsuu qabna. Please boo'ichi homaa nuun godhu. Gaddi homaa nuun godhu. Kanaaf hammumarraa qabee namni of baruu qaba. Of baraa isinin jedha.